vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii? Har'a kan waliin ilaalu warroonni jawwaalli keessa sin jalaa harkifatu. Warroonni sin jalaa harkifatu akkan harkifanne warroonni immoo osuma laaltanii yookaan immoo osuma jawwaalli keessan tuttuqxanii kan ofiin hidhatu. Furmaata isaa hanga tokko ilaallaa inshaallah nu faana bu'aasanii jenna. Jalqaba seetingii keessan keessa seentanii jigoota gadi buttuu jechuun abaawwatu bakka jiru kanatti duraa yoo tanan qabaanne abaawwatu jettanii seentanii yommuu tanan qabaate asumaan tana seenna amma warra hin qabneef abaawwatu point bakka jiru kana seenna achi booda software information bakka jiru kanarratti kilik goona achi booda build number bakka jiru kanarratti warri hin qabne yeroo meeqa dhawwattanii akkasitti yeroo 10 akka ta'u irratti dhawwattan hanga lakkoofsa siniif kennaa erga irratti dhawwattanii booda siniif baasichitti bakka gazeessan fayyadannaa jechuudha asirra developer jenneeti irratti dhawwafnaa jechuudha kilik irratti goonaa achi booda ol harkifnaa jechuudha ol harkifnaa kunoo sarara sadan kana jechuudha kana asirra tokko ta'a kanarra asirra windows animation scale bakka jiru kanarra kilik gootu yooma fakkeenyaaf kana gadii kanarratti dhoofne baay'ee harkifataa jechuudha amma immoo nuti kan godhuu qabnu ka olii kanarratti off godhuu qabna jechuudha haala kanaan ammas kalamataa transition animation scale bakka jiru kanarra kilik goona offumarra goona jechuudha guutuusaa gadii kanarra 2x 5x kanarra baay'ee harkifata jechuudha kanarra jiraate of irratti kaa'aa akkasitti erga kana xumurtaniin booda kun immoo inni itti aanu immoo furmaata ka hidhatu ka ofii hidhatu jawwaalli keessan ofii hidhatu ol buttanii background processes limit bakka jiru kanarratti kilik gootu yoo ka gadii kanarras jiraate ka olii kanarras jiraate ka no background processes bakka jiru kanarratti kilik gootanii hanga tokko furmaata tahaa asumarratti xumurraa haala kana isteeppii kan hordofaatii warroonni jawwaalli sin jalaa harkifatu warroonni isin irratti hidhatu furmaata tahaa jennee qopheessinee inshaallah. Suddenly piece yourself back together now. What's your vision?